aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhee seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba. Ashama akkam jirtan. Turtii yeroo darbee keessatti marii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed bakka bu'oota qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin taasisaa turan irratti odeeffannoowwan tokko tokko isinii qoodeera. Kutaa itti aanu kana keessatti ammoo marii bakka bu'oota barsiiftootaa akkasumas bakka bu'oota ogeeyyota fayyaa fi bakka bu'oota ogeeyyota dhaabbilee miidiyaa uummataa fi dhuunfaarraa walitti babaan wajjin ilaalchisuudhaanan hanga tokko odeeffannoo qabu isinii qooda. Hanga xumuraatti akkan waliin turtaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed egaa itti fufiinsaan qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin mari'ataa turaniiru. Marii bakka bu'oota barsiiftootaa guutuu biyyaa keessaa walitti babaan wajjin taasisaniin dhimma barsiistootaa hedduu irratti ibsa kennaniiru. Egaa bakka bu'oonni barsiiftootaa sadarkaa adda addaatti argaman kan guutuu biyyaa keessaa walitti babaan gaaffii dhimma barsiisotaa irratti xiyyeeffatee muummichi ministeeraatiif dhiyeessaniiru. Keessumattuu immoo hojii baruu fi barsiisuu keessatti rakkoolee mul'atan dhimma jiruu fi jireenya isaanii irratti gufuuwwan isaan mudatan dhimma mindaa waa'ee rakkoo mana jireenyaa fi kanneen fakkaatan kaasaniiru. Egaa qulqullina barnootaa wajjin wal qabatees rakkoowwan jiran qaawwi jiru sirraa'uu akka qabu egaa quuqamaan kan kaasaa turani. Dhimma kanarratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed bal'inaan ibsa kennaniiru. Gaaffiiwwan adda addaa barsiiftoonni kaasaniifis deebii kennaniiru. Dr. Abiy egaa keessumattuu rakkoo hawaas dinagdee barsiiftoota mudataa jiruuf mootummaan dhawaataan fala itti argamsiisaa kan deemu ta'uu isaatii kan mirkaneessanii fi kana gochuuf ammoo hirmaannaan barsiistootaa keessumattuu dhaloota qaruu keessatti dhaloota hubannoo gahaa qabuu fi biyya isaa jaallatu horachuu keessatti ga'een yookaan shoorri barsiistootaa olaanaadha waan ta'eef shoora keessan ba'uutu isinirraa eegama jechuudhaan hubachiisaniiru. Dhimmoolee rakkoo diinagdee wajjin wal qabatanii jiraniinis egaa furmaata waaraa argachuun kan danda'amu itti fufiinsaan yoo hojjetame hirmaannaa isaanii yoo cimsan akkasumas mootummaa maddii hiriiruudhaan shoora isaanii yoo gumaachan waan ta'eef kallattii kanaan akka socho'uun irraa eegamudha kan hubachiisanii. Ittaansuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kan mari'atan bakka bu'oota ogeeyyota fayyaa wajjin. Egaa dhimma ogeeyyota fayyaa wajjin wal qabateenis dhimmoonni ka'an hedduudha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed egaa marii ogeeyyota fayyaa wajjin taasisan kanaan wantoota hedduu irratti egaa ibsa bal'aa kan kennani. Keessumattuu dhimma keessan deeffachuudhaan burjaajesstoonni siyaasaa akka itti hirmaanneef shoora keessan gumaachuu qabdu jechuudhaan koo hubachiisanii ogeeyyoonni fayyaa karaa nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een hawaasa tajaajiluun akka irraa eegamu tajaajila fayyaa kennuu akka qabanidha kan himanii. Burjaajistoonni siyaasaa gawaanii uffachuudhaan isaan fakkaatanii
akka socho'aa turanii fi kanas mootummaan kan beeku ta'uusaa odeeffannoo gahaa fi ragaa qabatamaa kan qabu ta'uu isaati. Egaa marii ogeeyyota fayyaa wajjin taasifame kanarratti Dr. Abiyyi kan hubachiisanii rakkoon ogeeyyota fayyaa fala waaraa argachuu kan danda'u akkuma qaamolee hawaasaa garaagaraa mootummaa wajjin qindoominaan yoo socho'uudhaan hojjetan qofa akka ta'edha kan hubachiisan Dr. Abiyyi marii kanarratti. Ogeeyyonni fayyaa rakkoo hawaas dinagdee keessaa ba'uu akka danda'aniif egaa mootummaan ni hojjeta. Xiyyeeffannoo itti kennuudhaan kan carraaqu ta'uusaas waadaa galaniiru. Kanuma irratti bu'uuraa'uudhaan egaa ogeeyyonni fayyaa kallattii mootummaan kaa'e irratti bu'uuraa'uudhaan hojii isaanii finiinsuudhaan tajaajila fayyaa hawaasaaf kennan akka itti fufanidha. Marii taasifame irratti kan mirkaneessanii inni kun egaa gara fuulduraatti dhawaataan kan ilaalamu ta'a jechaadha. Keessumattuu ammoo hanqinni mindaa jira. Rakkoo mindaa qabna. Rakkoon jireenyaa olaanaan jira. Rakkoon mana jireenyaa saaluma wal fakkaatuun qabatamaan mul'ataa jira waan ta'eef mootummaan kana akka nu hiikuuf fala waaraa akka itti nu argamsiisuuf barbaanna jechuudhaan gaaffii isaanii dhiyeeffataniiru. Dhimma keenya gara siyaasaatti jijjiiruudhaan kanneen socho'aa jiranis ni balaaleffannaa. Gonkumaa isaan hin feenu jechuudhaan kan hubachiisanii ogeeyyonni fayyaa waltajjii marii kanarratti. Dr. Abiyyis egaa waadaa galaniir gara fuulduraatti mootummaan ogeeyyota fayyaatiif haala mijaa'aa uumuudhaaf kun socho'u ta'uusaa kan ammoo gochuun kan danda'u qindoominaan yoo socho'ame qofa akka ta'e itti himaniiru. Xumura irratti egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad bakka bu'oota ogeeyyota dhaabbilee miidiyaa uummataa fi dhuunfaarraa walitti babaan wajjiniin kan mari'atanii. Egaa mariin bakka bu'oota qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin taasisan isa kanaan kan goolabame. Sadarkaa kanarratti egaa dhimmoota hedduudha kan ka'e waa'ee miidiyaawwan biyya keenya wajjin wal qabatee haalonni wal xaxaan jiran maal fa'i akka ta'an rakkoowwan jiran gara fuulduraattis haala kamiin hojjechuun akka barbaachisuu fi biyya tajaajiluun akka barbaachisu Dr. Abiyyi waltajjii marii bakka bu'oota ogeeyyota dhaabbilee miidiyaa uummataa fi dhuunfaarraa walitti babaan wajjin taasisan kanarratti hubachiisaniiru. Egaa gaazexeessaan akka lammiitti lammummaa qaba. Lammummaa waan qabuufis ammoo biyya isaa tajaajiluutu irraa eegama. Biyya isaa tajaajiluudhaaf kallattii sirrii ta'een hawaasni odeeffannoo gahaa akka argatuuf hojjechuun akka irraa eegamu kan hubachiisanii. Adeemsa kanaan dura darbe keessatti dhaabbileen adda addaa jechuun dhaabbileen miidiyaa adda addaa shira adda addaa keessa seenuudhaan haalli ittiin socho'aa turan maal akka ta'e waltajjii kanarratti egaa saaxilameera. Maqaan itti himamee akka of eeggataniif hubachiisaniiru. Marii kanarratti egaa ogeeyyoonni dhaabbilee miidiyaa uummataa fi dhuunfaarraa walitti babaan kun iftoominaan muummicha ministeeraa wajjin akka mari'achuu danda'anidha. Egaa odeeffannoowwan ba'an kan mul'isanii iftoomina gaariidhaan kan mari'atame ta'uusaa keessumattuu immoo wanti abdachiisaadha jedhamee ka'ee hedduun kan jiru ta'uusaa kallattii gara fuulduraa wajjin wal qabatee egaa guddinni diinagdee Itoophiyaa akka finiinuuf ogeeyyoonni dhaabbilee miidiyaa uummataa fi dhuunfaarraa walitti baba'an odeeffannoo gahaa akka argachuu danda'an kan taasifame ta'uusaatu himame. Egaa dhaabbilee miidiyaa uummataa fi dhuunfaarraa walitti baba'an keessaa ogeeyyota walitti baba'an kana wajjiniin mariin taasifame. Hojiin Itoophiyaan gama hundumaan guddina mirkaneessuudhaaf badhaadhina dhugoomsuudhaaf hojjechaa jirtu deeggarsa ogeeyyota dhaabbilee miidiyaas kan barbaadu waan ta'eef gara fuulduraatti marii kana booda jechuudha haalli mijaa'aan haalli tasgabbaa'aan ni uumama jedhameeti kan yaadamu. Ogeeyyoonni dhaabbilee miidiyaa akkuma ogeeyyota dhaabbilee miidiyaa biyya alaatti argamanii biyya isaaniif quuqama qabaachuudhaan hojjechuun kan irraa eegamu ta'uu isaaniiti. Egaa kan muummichi ministeeraa waltajjii kanarratti hubachiisanii kanaan booda rakkoon akka kanaan dura ni mudata jedhamee hin eegamu. Maaliifi mootummaan ogeeyyota dhaabbilee miidiyaa wajjinis walitti dhiyaachuudhaan kan hojjetu ta'uusaa keessumattuu odeeffannoo argachuu irratti rakkoon
qondaaltota mootummaa adda addaa biratti mul'ataa jiru kan fala argatu ta'uusaa muummichi ministeeraa waadaa galaniiru. Kanneen gaazexeessuu irratti dhiibbaa uumaa jiran akka mootummaan irraa ittisuu fi adeemsa seera qabeessa ta'e qofa hordofuudhaan kan hojjetamuu qabu ta'uusaati kan hubachiisanii. Kanaafis mootummaan haala kan mijeessu ta'uusaa hubachiisaniiru. Egaa akka kanaan dura ogeeyyoonni dhaabbilee miidiyaa garaagaraa keessa hojjetaa jiran odeeffannoo dhabuudhaan haalli ittiin rakkatan jiraachuu hin danda'u. Qondaaltonni mootummaa sadarkaadhaan argaman gaaffii gaafataman hundumaafuu haala qubsaa ta'een ogeeyyota miidiyaatiif gaazexeessitootaaf odeeffannoo kennuu akka qabanidha kan hubachiisanii. Kanaafis mootummaan haala kan mijeessu ta'uusaa keessumattuu gama ministeera tajaajila kominikeeshiniitiin haalli kan mijaa'u ta'uusaa gaazexeessaan kamiyyuu akka hin hidhamne odeeffannoo gahaa argachuu akka qabuu fi kanaafis haalli kan mijaa'u ta'uusaatu himame. Egaa adeemsa itti aanu keessatti ammoo maaltu uumamaa maaltu mudataa kan jedhamu kan adeemsaan ilaalamaa deemu ta'a jechaadha. Hordoftoota koo kabajamoo dhimma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad bakka bu'oota qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin taasisan irratti odeeffannoon isiniif qoodee kanumaan raawwateera. Waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a.